magaalaan Boolloo bakka jalqabaa magaalaan Boolloo hundeeffama isii raawwattee turte jechuudha. Haa ta'uti jalqaba magaalaan Boollootiin malkaa Boolloo kana gubbaa turte. Malkaa kanarraa fuudhee goonni beekamaan Arsii, goonni Oromoo, goonni biyyattiin qabdu tokko kabajamoon jaalatamuun mootichi kennaa Leencisoo Diigaatti fuudhetti magaalaa tana iddoo biraa siqsee hundeesse jechuudha. Har'a magaalaan Boolloo maqaa ishee jijjiirattee Rabbii rahmata haa godhuu fi ulamaa kennaa, aalima kennaa, nama baay'ee guddaa ta'an, nama kabajamaa abbaa biyyaa Muhammad Siraaj Qurubatti bulbulaa jedhamtee moggaafamtee jirti jechuudha. Haa ta'uti iji bal'illee iddoon ajaa'iballee har'a mootii sirna obboleessa keenyaatiif gara baddaatti baane. Sirna obboleessa keenyaa kana mootu haala baay'ee miidhagaa ta'een raawwiidhaaf deemaa jirra. Konkolaatonni immoo kan gamatti akkasumas akkuma san immoo misirroolleen dhufaa jira. Nulleen mootuu dachaalee waraana mootummaan nuu kennanii baay'eedhaan haala dinqii ta'een jechuudha. Sirni kun gaggeeffamaa jira. Cinaa kiyyatti immoo durbicha kiyya argitan nama baay'ee jaallatamaa fi kabajamaa ta'e. Mee maqaa isaanii of beeksisanii achumaan dhufanii mee maaliif dhuftanii eessaa dhuftanii eenyu jedhamtan? Kami mama irama kan jeda sekena berecu yang mereka ni karena bukan jalan ini ya. Galatooma ulfaata jira kana keessa maal argattamni wanta jecha. Jira keessa bayar kan tokkoffaa ga nama beeka jira namni rifatu waajjira kana wargi jira kana wargi. Salaam. Sinillee waan safartuu galatooma. Galatooma dhugaa ulfaadha. Ija kaameraatiin immoo Harbour Miidiyaa waan tokko jedhuudha. Daandiin kun akkuma argitanitti daandii lamarraa kaasee san durallee haaromsiifamaa ture. Daandii guddicha dheeraa Machaaraa yookiin immoo daandii asii Jibuutirraa yeroo dhufan gara Baddeessaa keessa ce'uudhaan Adaamaa keessee Finfinnee galchu. Daandii kun maaf haaromsiifamuudha? Komii qaba. Asuma daandiiwwan Oromiyaatii fi daandii geejjiba Oromiyaati. Daandii geejjiba Oromiyaatiif yaada qaba. Imala keenya immoo itti fufuuf jirra. Kaamil mee dhaamsa xumuraa yoo qabaatte cidha kanallee baga cidha milkii geettisiin jecha dhaamsa xumuraa yoo qabaatte. Bakka dhaamsi xumuraa kenna karaa nagaa deemni karaa nagaa Rabbi nu galchisiin jedha. Galatooma. Galatooma ulfaadhaa horaa bulaa. Mee ammallee obboleenti qaqqaaliin lamaa wayii na biratti argamti. Mee jalqaba irratti maqaa keessan ibsadhaa iddoo itti argamtanii fi garam akka deemaa jirtanis nu ibsa. Maqaan kiyyaa Khayraddiin Jaamaa Adamarraa dhufaa jira gara sargiitiin deemaa jira. Sargii obboleessa keenya Adamiin deemaa jira. Gara bulbulaa deemaa jira. Gammachuu keessa jirra. Sargii bareedaadha. Sargii milkii isaaf haa ta'u isaan jedha. Bulbulaa jettan godina Arsii aanaa jaju magaalaa Boolloo jechuun beekamti dura amma bulchiinsa magaalaa Boolloo taatee jirti. Maqaan kun bulbulaa kan jedhu eessaa dhufe mee akka beeytanii? Bulbulaa jee akka dhageetti ulamaa'ee guddaa magaalaa saniitu maqaa kana jijjiiratu qaba. Maqaan kun xiqqashoo isii magaalaa tanaaf malu jaaniiti magaalaa bulbulaa jedhamu baasanii sababbiin gaananii beekuun jiru kana. Hayyee magaalattiin tun amma asirraa fageenya meetira muraasa irratti argamti. Kiiloomeetira muraasa jechuu kiyya. Yoo ilaalle ta'ee iddoo neetwoorkiin jiru san irratti jechuudha kan mul'atu. Dhugaa galatooma ulfaadhaa odeeffannoo nuu kennitaniif obbo Khayraddiin hedduu isin galatoomfannaa. Dhaamsa xumuraa mee maal qabdan? Dhaamsi kiyya homaan jiru sargiin kun sargii gammachuu ta'ee nagaan akka goolabamu barbaada. Hayyee horaa bulaa deebanaa galatooma.
كيسان دفني دبالا غرغرين قالو تبد بيسار منجر Ansa ko bare duka so ida wan zari zari nin dabdu koy wan zari zari nin dabdu لك ست اي كلاش اي كلاش देवे बता है
Ay,